Wadu Infayu Maramu Garu namni gara japadani Himatu Hingatamu Notisi minara Chupusa jenera Juta seganera Soda chudipne chubu jajabina edus ojene nobody si hakara raketi akko magaru maketi fula mudevi sati Desi harkara raketi, akko magaru maketi, fula mudevi sati. Lasya baram teti nasu biado doa ishin marpam teti oh polesya osa ajje se jajama lafti igandute ate akendama nagan baegalu alota tulfate Malo araken yogi dunugate nakuda poe mankarara diga tugachi gajira malo kaivakara nakuda poe mankarara Tiga tuga jika jira malu kaivakara Nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa haala hundumaa keessatti isin ijoollee gooftichaatiif haa ta'u qulqulloonni gooftaa waldaa Maraanaataa Yesuus kan sarara irratti argamtu keessatti kan argamtan ijoollee waaqayyoo amantoonni akkasumas tajaajiltoonni geggeessitoonni waldichaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani waaqayyoo koo isa guddaa ulfina qabeessaaf galanni haa ta'u anis manni koos jireenyi koo foonis hafuurri koos nagaadha inni nagaa nuu kenne waaqayyoon keenya bara baraan haa ulfaatu gooftaa walii wajjiniin kabajaa isa galateeffachaa arras ganama kanaaf sagalee waaqayyoo walii wajjiniin hin dhageenyaa obboleessa keessan eebbaa birraati waaqayyoo inni guyyaa akkasii nuu kenne bara baraan haa kabajamu egaa waaqayyoo hafuura isaa qulqulluudhaanii ayyaana isaa dhuma hin qabneenii nu geggeessaa sagalee waaqayyoon sodaachuu mata duree jedhu itti fufiinsaan walii wajjiniin barachaa as keenyeerraa egaa anatu jabaatee cimina koorraa humna koorraa isin barsiisaa ture utuu hin taane ani akka namaatti ga'ee koo ba'ee hafuurri waaqayyoo immoo nu barsiisaa tureera kutaawwan darban kurnan keessatti dubbii gurguddaa waaqayyoo nu barsiiseera arraa akka waaqayyoo ayyaana nu baay'isetti kutaa 11ffaa ilaallaa gara xumuraatti deemaa jirra waaqayyoo inni nu geggeessaa jiru inni nu gorfachaa jiru akka sodaannuuf inni nu barsiifachaa jiru ayyaana isaa inni nutti hin hir'isne teessoo isaa guddaa irratti bara baraan kabajamu ni gooftaa walii wajjin kadhannee gara barumsa keenya isaa kutaa 11ffaa guyyaa irratti dabarra amanamaadhaaf danda'a qulqulluu mootii bara baraa kan taate waaqayyoo keenya siif galata kabaja qabna maqaa kee isa dinqisiisaadhaaf galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u
nu gargaarteetta, nu dabarsiteetta, nu ceesisteetta. Haala hamaa, haala dha'aa karoora diinaa hundumaa nurraa diigdeetta. Ayyaanni kee inni dinqisiisaan, araarri kee inni dhuma hin qabne nutti dadhabeera. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin teessoo kee kabajamaa irratti galanni siif haa baay'atu. Jireenya tokko keenya, maatii keenya, biyya keenya harka keessa gaariisitu irra qabe. Kanaaf hamaarraa hameenyarraas baraaramne jiraanne irra geenya. Gaarummaan kee nurratti baay'eedha, tolli kee lakkaa'ame bira hin ga'amu. Ati dinqisiisaadha, mootii bara baraati. Galatoomi maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan kabajamuun siif haa ta'u. Bara baraan jejamuun leellifamuun maqaa keessa sodaatamaadhaaf haa ta'u. Gargaarsa kee hundumaaf maqaan kee ulfaatu Waaqa keenya. Adaraa. Nuni namoota dadhaboota, hirrinaaf cubbuu mudaa garaa garaa kan qabnudha. Garuu waa tokko hin amannaa, dhiigni hoolaa Faasikaa inni qaraanioo gubbaa irratti lola'e sun arras hojii irra jira, in hojjeta, hin fayyisa. Maqaa Gooftaa Yesuusiitiin araarri keenyaaf haa ta'u. Haala keessa jirru hundumaa keessatti araarri kee cabsee darbee dhufee qaqqabee keessa nu haa baasu. Cubbuu hundumaa laaqii cubbuu leelee cubbuu jireenya keenya irraa gadi harcaasi. Maqaa Yesuusiin dhuunfaa kee nu taasifadhu. Inni nu liqimsaa jiru harki kee hamaan gannu haa dhiisu. Cubbuun jireenya keenya irraa adda haa ba'u. Si sodaachuutti nu guddisi. Si safeeffachuutti nu guddisi. Si dhaga'uutti nu guddisi. Si hollachuutti nu guddisi. Sodaan kee jireenya keenya keessaa hin badin. Amajaajiin inni cubbuu keessatti nama jajjabeessu. Inni gidiraadhaan abdii nama kutachiisu. Inni haala cubbuudhaaf mijeessu. Laga du'aatti kan nama jajjabeessu. Diiyaabiloos, hafuurri hamaan, Lusiifer, bofni bara durii maqaa Gooftaa Yesuusiin hirrukunnaa kan rukutan. Ittiin morminaa maqaa Yesuusiin kan galagalee haa ta'u. Waaqayyoon lolaadha, maqaan isaas Waaqayyoodha jedhamee barreeffamee jira. Maqaa Waaqayyoo isa Waaqaaf lafa uumeetiin jireenya keenyaan lolaa kan jiru, ari'achaas kan jiru jawwichi raawwatee lafa kan dhadha'e haa ta'u. Ati Waaqayyoon keenya ayyaana kee nu baay'isi. Hafuura kee qulqulluudhaan nu barsiisi. Guyyaan kun nu darbin, sagaleen kun nu darbin, yaadni kee nu darbin, dhoksaa Waaqa keessaa nutti mul'isi. Kiristoos Yesuusiin ameen. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Waaqayyoo akkamittiin sodaatama kan jedhu irratti kutaa 10ffaa irratti qabxii 3 ilaallee dhaabbanne. Waaqayyoon keenya Waaqayyoo waa'ee ulfina isaatiif hin callifnedha. Abbaan argee ulfina isaa saammatee akka ba'uuf Waaqayyoo hin ayyamnedha. Akkaataa itti of kabachiisu beeka. Namoonni ofii isaaniitiin itti amananii jaallatanii jireenya isaanii kennanii garaa isaanii irraa fuula isaa duratti kufanii akka isa jaallataniif hin ayyama. Carraa akkasiis hin kennaaf. Haa ta'u malee yoo namoonni didan, yoo namoonni ofii isaaniitiin hin beekne akkaataa itti sodaatamu qaba Waaqayyo. Kanaaf kutaa darbe keessatti Waaqayyo akkaataa inni sodaatamu wantoota 3 ilaalle. Gochaa isaan sodaatama, uumeen sodaatama, kakuu namaaf galuun sodaatama jennee waan 3 ilaalle. Har'aa arfaffaa itti fufnee kan ilaallu kutaa 11ffaa keessatti didaa adabuudhaan sodaatama kan jedhudha. Arfaffaan Waaqayyo akkamitti sodaatama? Isa didaa ta'e, isa abboomamne, isa tola hin jenne, dubbii isaa dubbii namaa fakkeesse, ajaja Waaqayyo ajaja namaa fakkeesse. Akkuma hoogganaa biyya lafaa tokkotti yaade, akkuma hiriyaa biyya lafaa tokkotti yaade, akkuma maatii keessatti abbaa fi haadha diddu tokkotti Waaqayyoonis garaa baree wanta Waaqayyo jedha osoo hin taane waan jedhetu ta'a jechuudhaan karaa isatti toleerra nama adeemu isa akkasii adabuudhaan sodaatamuu isaa mul'isa Waaqayyo. Maqaan isaa kabajamu. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15-16 akkana jedha.
Yoonaasin immoo fuudhanii galaanicha keessa buusan. Galaanichi sun kuramuu isaa isa sodaachisaa hin dhaabe. Jarri ittuma guddisanii Waaqayyoon sodaatanii, Waaqayyoo faarsaa dhiyeessanii, wareegas wareeganidha. Ameen. Galanni Waaqayyoo faati. Seenaa kana hedduun kiristiyaanota namoota lubbuu haaraa yeroo dhiyoo gara Gooftaa dhufanii macaafa qulqulluu sirriitti nu hubanne yoo ta'e malee mucummaa keenya irraa kaafnee sagalee Waaqayyoo dhagaa guddannuudha kun. Seenaanii macaafa Yoonaas raajichaa keessatti barreeffame seenaa hedduun keenya beennu faarfannaan itti faarfatame lallabni hedduun itti lallabame barsiisi gurguddaanis kan keessaa barsiifamudha. Sababiin isaa kallattiidhaan macaafni Yoonaas raajichaa dhimma miishinii kakuu haaraa wajjiniin waamicha ilma Waaqayyoo wajjiniin waan wal fakkaatuuf. Garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 turuun isaa fakkeenyummaa Yesuus Kiristoos awwaalamee guyyaa 3ffaatti du'aa ka'uu wajjiniin waan wal fakkaatuuf. Ergama fudhachuu diduunsaas garaa qurxummii keessatti liqinfamuunsaas achii ba'ee ergaa deemuunsaas ergaa guddaa mishinii guddaa barsiisa guddaa kan of keessaa qabudha. Kanaafi hedduu keenyatti keessummaa hin ta'u jechuudhaaf ani akkas jedhe. Egaa akkuma beekamu namni Waaqayyoo kuni qajeelfamni Waaqayyoo isaaf kenne kan biraa inni immoo kan inni ofii isaatii fudhate kan biraa ture. Qajeelfamni Waaqayyoo isaaf kenne mandaraa didduu tokkotu ture. Mandaraa jallinni keessa guute. Mandaraa cubbuu ija jabinaan hojjettu. Mandaraa Waaqayyoodhaaf hin bulle. Mandaraa Nanawwee jedhamtu tokkotu ture. Mandaraa Nanawwee sana Waaqayyo waan itti gaddeefi akkuma Sodoom Gamoraa balleesse Waaqayyo lafarraa ishee balleessuuf murteesse. Sodoom Gamoraa biyya Loot keessa ture. Wasiilli Abrahaam wasiila isaa kan ta'e keessa kan ture. Akkuma baddee jallinni biyya balleessa waan ta'eef cubbuun magaalaa diiga waan ta'eef jallina kanaaf jecha magaalattiin baduun waan irra tureef garuu ergamaan maliktanyaan namni Waaqayyo ergaa Waaqayyo fuudhee dhaqee sabichatti himu tokkon barbaachisa ture. Kanaaf immoo kan fo'ame Yoonaas ture. Yoonaas garuu waamicha Waaqayyo isa waameefi qajeelfama Waaqayyo isaaf kenne kanarratti yaada mataa isaatii dabale. Ijoollee Waaqayyo waamicha Waaqayyo nu waame qajeelfama Waaqayyo nu kenne koolingii Waaqayyo gara koolingii gara intentionii fiilingii mataa keenyaatti jijjiirra yoo ta'e deemuu dandeenya. Garuu yaada Waaqayyo keessaa ba'uu hin dandeenya. Waamichi keenya naannessee nu qaba. Karaa itti miliqnee harkaa baanu hin qabnu. Yaada Waaqayyooti. Icciitiin isaa kwaalitii nu bira jiru miti. Icciitiin isaa jabina nu bira jiru miti. Icciitiin isaa akeeka fo'annaa Waaqayyoo fi akeeka waamicha Waaqayyoodha. Waaqayyo waamicha isaatiif siiriyeesiidha. Kaampaaniin biyya lafaa si qaxara yoo isaaf hojjette wajjin itti fuftaa yoo didde si geggeessa. Wayyoo naman qaxare beeksisa akkasii waamee qormaata mana daffanee na duraa deemaa jedhee dhimma kee hin qabu. Isaaf akka ta'utti hin hojjenne taanaan si shanyaa. Waaqayyo garuu akkas miti. Waa'ee waamicha isaatiif hinaafaadha. Yoonaas dide miti kan akka Yoonaas 1,000 kaafadha jedhee itti galangalle Waaqayyo. He can do that. Gochuu danda'a ture. Salphaa ture. Abbaa barbaade waamee erguu danda'a. Waan harree dubbachiise. Nama immoo hamma meeqa waammachuun danda'a ture Nanawweetti garuu Yoonaas abbaa mishinii kana abbaa waamicha kana koolingiin yookiis waamichi ijoollee Waaqayyo waan salphaa miti. Akkuma barbaannetti ofirraa kan jijjiiraa deemnu miti jechuudha. Kanaaf waa'ee waamicha keenyaaf xiyyeeffannoo kennu nu gaafata. Yoonaas maal godhe? Waa'ee magaalaa tokkoo yaade gaafa Waaqayyo Nanawweedhu sammuu isaa keessa kan dhufe magaalaa Tarshiish jedhamtuudha. Magaalaan Tarshiish immoo magaalaa ho'ituudha. Jireenyaaf kan namatti toltuudha. Dhaqanii keessa jiraachuun keessa miliqanii taa'uun kan namaa taatudha. Kanaaf Waaqayyo waa'ee Israa'el, waa'ee Nanawwee, waa'ee hojii Waaqayyo utuu hin taane Yoonaas warra Nanawwee dhaqee magaalaa ho'ituu keessatti itti tolee gammadee of dhoksee jiraachuudhaaf deemsa jalqabe.
Deemsa kanaafis tarkaanfii fudhate. Dhaqee qarshiidhaan geejibaaf kaffalate. Geejibaa doonii kan biyya sanatti isa geessu. Dhaqee seene. Dhaqee akkuma seenee hin rafe. Dhaqee rafe. Uummanni deemsa jalqabe. Hamma inni rafu kana hundumaa hamma inni rafu rakkinni guddaan bidiruu inni ittiin deemuuf uummata inni keessa wajjiniin deemu irratti rakkoo guddaan uumame. Kana hundumaa keessatti inni rafa. Utuu inni rafu qabeenyi baay'een dhume. Dinagdee baay'een galaanatti namme. Namni waan qabu galaanatti naqe. Bubbee hamaa, qilleensa hamaa, dhaa galaanaa isatti kee irraa baraaramuudhaaf namni waan gochuu danda'u hundumaa yaale. Kan hundumaa keessaa namni inni abbaan dhimmaa hin rafa. Booddee namoonni kottaa jaranana afaan beektaniin akkaataa beektaniin Waaqayyoo keessa waammadhaa, Waaqayyoo keessanitti iyyaa jedhanii gaafa iyyan ammallee hin rafa. Booddee dhaqanii ribaa rurrukutanii kaasanii maal taate? Dhumaa jirra. Namni dhumaa jira. Ati akkamittiin akkas rafta? Kan afaan beektuun Waaqa keetti gaafadhanii gaafa kee jedhu. Gidduutti yaadni kan biraan dhufe yaadni maal jedhu sababii eenyuutiif badiin kun nutti dhufe? Gaafa abbaa isaa baruu barbaadanii xaabuuf jedhanii xaabuu sanii xaanes Yoonaas irra bu'e. Yoonaas irra gaafa bu'eeru jarreen kun Yoonaasiin galaana keessatti gatuun barbaanne gara biyyaatti gara duubaatti deebi'uu yaalan gara duubaatti deebi'uunis hin danda'amne. Kana booddee maalidhaati eessa hojiin kee maali maal balleessite jennaan ani ibrichaa ani ibrichaa jechuun akka jecha dhaadannoo akka nu warra ani kiristiyaanaa ani nama adda baheedha ani nama lammaffaa dhalateedha ani nama kakuu qabuudha akka nu jennutti yaadamu ani ibrichaa Waaqayyoo isa waaqaaf lafa uumeefan hojjedha isa waaqessaa garuu ere anatu akeeka isaa keessaa bahee rakkinni kun hundumtu sababii kooti isinitti dhufe falli kan argamu anaan fuudhaati akkuma sila meeshaa sassaabdanii galaana keessatti gataa turtanii anaan galaana keessatti nagataa gaafa sanan tasgabbooftu falli isaa kanadha. Jarriin sodaatan maal goonadhan gaafa fala dhaban egaa maal goona jedhaniitu fuudhanii Yoonaasiin galaana keessatti gadi darbatan. Akkuma kutaa jalqaba yeroon dubbise dhageessanii battala Yoonaas galaana keessatti gadi darbatame kaasee bubbee hamaan sila dinagdee isaanii fixe silas yaaddoodhaan naasuudhaan isaan rommisiise isaan fixaa ture qaxxaree dhaabbate. Jarreen isa dura Waaqayyoon sodaatan caalaa Waaqayyoon sodaatan. Isa dura Waaqayyoon sodaatan caalaa Waaqayyo isa Yoonaas waaqessu sanaaf hin sodaatan. Wareeganiif kakuu galaniif kana booddee siifan jiraadha yoo asii nagashite kanan siif godha jechuutti ka'an. Waaqayyoon sodaachuun kun eessarraa dhufe? Jallaa didaa adabu Waaqayyoo irraa dhufe. Yoonaas sababii adabameef sababii inni galaana keessa buufameef uummati immoo Waaqayyoon sodaatan. Waaqayyo yeroo inni jalloota adabu yeroo inni warra mataa jabaatan adabu inni kaan immoo Waaqayyoon sodaachuutti ka'a. Waaqayyoon safeeffachuutti ka'a. Waaqayyoof safuudha. Inni dhuguma jira. Isatti qoosanii jiraachuun hin danda'amu. Isatti gahisanii jiraachuun hin danda'amu. Garaa isa baranii jiraachuun hin danda'amu. Safuudha isaaf jechuutti ka'a namni jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo warra Waaqayyoo isaan adabee sababii keessaniif namni sodaatamu ta'uu Waaqayyoo isinaa baraaru. Warra Waaqayyoof jiraatanii ulfinni Waaqayyoo isin irratti mul'ate Waaqayyoo waa'ee keessaniif sodaatamu ta'a. Ameen kun isin hin dhabin. Kanaa achi yoo diddan kanaa achi yoo Waaqayyoon hin dhageenye akka Yoonaas darbatamuun keessan isa kaaniif garuu sodaatamu Waaqayyoo fidee dhufa. Fayyaa isaatti sodaa Waaqayyoo lallabuudhaaf kan inni manaa ba'e kan inni waamame utuu galaana keessa hin bu'in utuu garaa qurxummii keessattis hin liqinfamin fayyaa masaa karaa nagaa deemee galaana utuu hin daakin dhaqee sagalee Waaqayyoo lallabu sodaatamuu Waaqayyoo guddummaa Waaqayyoo lallabu yoo isaan didan hin deebi'an yoo ta'e guyyaa 40 gidduutti gala akka galan labsuudhaaf ture waamichisaa. Garuu inni waamichisaa kana dhaga'uu waan dideef
gadi darbatamuu isaatiin Waaqayyo sodaatamuu eegale. Warra naannoo isaa bira jirani edduma Yoonaas immoo Waaqayyoon sodaachuu wayya. Edduma Yoonaas immoo safuudha Waaqayyoo bira. Waan lama kanarratti dubbadheen si yaadachiisetan gara qabxii kan biraatti darba. Tokko waa'ee waamicha keessanii Waaqayyo faarfataa godhee isin waame waamicha keessanitti gatii laadhaa. Waaqayyo raajii godhee kennaa raajummaa isinii kenne kennaa raajummaa isin harka jiru irratti gatii laadhaa. Waaqayyo lallabaa barsiisaa wangeelaa godhee isin waame lallaba isin harka jiru barsiisa isin harka jiru irratti gatii itti laadhaa. Waaqayyo geggeessummaadhaan isin muudama geggeessummaa isin irra jiru irratti gatii laadhaa. Waaqayyo kennaa ayyaana garaa garaatiin isin dibee jira. Kennaa ayyaana garaa garaa Waaqayyo ittiin isin dibee jiru gatii laadhaa. Waanuma akka carraa karaarraa deemtaniitti dhuftan dingatuma waan argattan yookaan immoo nama addaa nama gaarii nama hundumaa caalaa filatamaa waan taataniif akka argattanitti of hin yaadina. Waaqayyoon sodaachaa waamicha keessanitti gatii laadhaa. Gaafa Waaqayyo kana naaf hojjedhu jedhu waanuma waldaan keessa jirtu waan isin barbaaddutti ni kina. Saabima wangeelummaadhuma wangeelaawwii taatanii qeesii taatanii paasterii taatanii faarfataa taatanii waldaa tokko keessatti ramadamtanii jirtaniif tarii miindaachaa yookiin immoo miindaa malee saabii tajaajilaattaniif waamichuma saba sanaa duwwaa isinitti hin fakkaatin. Waamichichi sadan tokkummaa Waaqayyootti murtaa'ee addunyaa kana keessatti bu'aa buusuudhaaf nama adda ba'eedha ati. Kanaaf gatii si harka jiruuf kennaa si harka jirutti gatii laadhu. Kanaaf yoo waamicha keef gatii laatte hin darbatamtu. Caba keetiin namni Waaqayyoon hin sodaatu. Liqinfamuu keetiin namni Waaqayyoon hin sodaatu. Dhabamsiifamuu keetiin namni Waaqayyoon hin sodaatutu jirtu. Waaqayyoon sodaata namni. Ni kan biraanii Waaqayyoo isa guddaan ulfina isaa yoomiyyuu taanaan lafatti akka ejjetamu irraa akka deemamuuf hin dhiisu. Warra jalloota namni karaa qajeelaadhaan yoo isaaf abboomamuu dide namni karaa dhugaadhaan isaaf bitamuu dide jallootatti irree isaa ol fudhachuun isaa hin hafu. Har'a mana Waaqayyoo keessa Waaqayyoomtiyyuu akka hin jirre nutti mul'achuu danda'a. Yeroo jalloonni mana Waaqayyoo akka barbaadan godhan. Yeroo namni hammeenya isaa yaadee lafa yaade galmaan gaatu Waaqayyoo waa'ee waldaa kiristiyaanaa waanuma inni harka keessa dachaafatee dhiise nutti fakkaachuu danda'a. Yeroo namni akkuma barbaade isatti tolee cubbuu keessa gangalatee yaada mataa isaa raawwatee waliin maqaa Waaqayyoon daldaalee akka barbaadetti jiraatee isa booddee nagaa ba'ee galu. Caalaatti iyyuu isa Waaqayyoof nan jiraadha jedhu caalaa jireenyitti tolee gaafa namni jiraatu. Tarii waanuma Waaqayyoo waa'ee waldaa kiristiyaanaa bara kanaa dudda itti gatee dhiise nutti fakkaachuu danda'a. Garuu isinitti nima dhagaa. Waaqayyoo jallaa adabuudhaan hin sodaatama. Yerootti Waaqayyo irree isaa ol kaasee jalloota adabuudhaan jalloota irratti irree isaa ol fuudhuudhaan sodaatamuu isaa beeksisu fagoo miti. Argineerras argaa jirras. Anu umurii gabaabduu mana Waaqayyoo keessatti dabarse keessatti kana argeera. Gaafan dubbadhu miti gaafan waa'ee isaanii yaadullee kana na'u kan dhanni koo na hollatu hedduutu jira. Namoota hin mijateef seene namoota hin ta'eef seene Waaqayyootti dudda gatuun isaaniif ta'e seenee namooti yaanne baay'een dingata yeroo isaan dhabamsiifamani dingata yeroo isaan gatii ulfaataa baasanii argineerra. Safuudha Waaqayyoof jenneerra. Waaqayyo mana isaarra jira. Waaqayyo waamicha isaarra jira. Waaqayyo sagalee isaa wajjin jira. Kanaaf jalloota irratti irree ol fudhachuudhaan Waaqayyoon hin sodaatama. Waaqayyoo jallaa adabuudhaan sodaatama. Kun arfaffaadha. Inni shanaffaan cubbuu namaaf dhiisuudhaanis Waaqayyoon sodaatama. Maqaan isaa ulfaatu. Inni Waaqa araara qabeessa. Inni Waaqa gaariidha. Inni Waaqa garraamiidha. Araaras immoo buusuudhaan cubbuu immoo namaaf dhiisuudhaan Waaqayyoon sodaatama. Macaafa faarfannaa
dhibbaaf 30 lakkoofsa 4 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Garuu ati akka sodaatamtutti cubbuu namaaf dhiisuun si bira jira. Ameen. Deebi'een dubbisaa. Garuu ati akka sodaatamtutti cubbuu namaaf dhiisuun si bira jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama Waaqayyoo abbaan faarfannaa kanaadha. Maal jedhaan Waaqayyoodhaan akka sodaatamtutti waatu si bira jira. Akka namni waa'ee kee yeroo yaadu na'u dirratu ani eenyu kan naa dhiifte akkumatti jallina koo sana hundumaa haqxe akkamittiin of dudduubatti gatte ani nama ija jabaatee maqaa kee waamu miti akkumattiin lafa sanaa na fuute ba'aa koo hirmii xuraa'ummaan irra ture akkumattiin darbattee gatte jedhee kan namni Waaqayyoon sodaatu akkasin gootaa maal gochuudhaan cubbuu namaaf dhiiste irra daddarbaa namaaf dhiiste yakka namarraa gattee hin sodaatamta cubbuu namaaf dhiisuun si bira jiraadha. Galee Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Galanni Waaqayyoo isa guddaadhaaf haa ta'u. Waaqayyo adabuu duwwaadhaan, eekamuu duwwaadhaan, ajjeesuu duwwaadhaan, cabsuu duwwaadhaan, galaana qurxummii keessa jiru, qurxummii galaana keessa jiru keessatti nama liqimsiisuudhaan, gadi nama liqimsiisuudhaan duwwaa miti kan inni sodaatamu araaraa namaa gochuudhaan. Cubbuu gurguddaa kan silaa namatti farachiisu, cubbuu gurguddaa kan silaa firdii namaaf kennu namaaf dhiisuudhaan Waaqayyoon sodaatama. Namooti Waaqayyo waame hedduun seenduubee isaanii yeroo dubbatan waan dabarsanii dhufan yeroo kaasan lafa dhufanii lafa Waaqayyo isaan fuudhe yeroo kaasan imimmaaniin boo'ichaan dhugaa ba'u. Ani dhugumanii maqaa kee waamuun anaaf ta'a ture jechuudhaan Waaqayyo gooftaa Yesuus jedhee si waamuun anaaf hin ta'a ture ati garuu anaaf dhiifte jallina koo anarraa haqxe seenaa koo jijjiirte arraba koo jijjiirte jireenya koo jijjiirte hojjetaa kee na godhatte nama faarfatu na godhatte nama lallabu na godhatte nama dhugaa ba'u na godhatte afaan kee na taasifatte ergamaa kee na godhatte hojjetaa kee na godhatte ani eenyu iddoo kanan dhaabadhe ani eenyu ati sodaatamaadha ati guddaadha ati dinqisiisaadha jedhanii namoonni akka Waaqayyoon sodaatan taasisa jechuudha. Araara namaa buusuudhaan namni isin balleessuu danda'u waan isin yakkitaniif badii isin hojjettaniif yakka guddaa lubbuu keessanitti farachiisuu danda'u tokko wajjiniin namni isin qabe yookiin loltuun poolisiin yakka guddaa wajjiniin isin qabe utuu achumatti tarkaanfii isin irratti fudhachuu danda'u utuu fuudheef seera duratti firdii isinitti farachiisuu danda'u dhiisii bakka ittiin deebiin lammaffaan akkasii wajjin akka isin agarre deemi jedhee onnaa isin geggeesse nama sana akkam sodaattu guyyaa biraallee yoo isinitti dhufe kabaja akkamii laattuuf jaalala akkamii sitti agarsiiftu akka abbaatti akka haadhaatti akka gargaaraatti akka nama isin hoogganu tokkotti ilaaltu malee akka nama isin balleessuu danda'u tokkotti birrachaa miti sodaa garuu jaalalaaf sodaa kabajaan guute laattuuf jechuudha nama akkasiitiif. Waaqayyo immoo nu hundumti keenya cubbuu isa edda dhalannee goone duwwaa miti cubbuu isuma addaamirraa fudhanneen nu hundumti keenya firdii jala gallee utuu jirru badiisaaf karaa du'aatiif kaadhimamnee utuu jirru hunduma keenyaaf du'i nuuf kaffalamuun utuu isarra jiru akkasumattiin dhufee saba koo nuun jedhe akkasumattiin dhufee ijoollee koo nuun jedhe akkasumattiin dhufee luboota mana mootummaa nuun jedhe akkasumattiin dhufee qomoo fo'amaa nuun jedhe wantoota nuuni silaa isa nuyi dhaalaan addaamirraa fudhanne irratti dabale karaa abbaa keenyaa dhageenyaa cubbuu dhaalaan darbaa nutti dhufe sanaa irratti dabale nummoo iddoo barre iddoo nama ga'a taane cubbuu gurguddaa keessa utuu nu gangalannu dhufee mucaa koo sin jaalladhaa
maal goote namni raanfadhe seetee wanta ati goote nuun hin jedhu Waaqayyo. Si'a tokko yeroo cubbuu nurraa haqu raawwatee haaraa nu taasisa. Namni yoonnaa dogoggora keenya tokko nuuf dhiise balleessaa keenya tokko warra nuu darbe gaafa nuyi waan tokko isa gaddisiifnu immoo isa gaaficha waggaa manaa bara akkasii akkasina goote immoo namni raanfadhe seete qooyi walitti sii qabeen jira nuun jedha namni. Waaqayyo garuu dhiisuun Waaqayyo akkas miti. Hin lakkaa'u isa barreen gaddaa isa waggaa lamaan darbee isa waggaa shanan darbee isa waggaa kurnan darbee sana walitti da'ee hammana sii dhiiseera hammana sirraa haqeera hammana sirraa balleesseera jedhaa lakkaa'an deemu. Inuma dhiisa Waaqayyo. Pirinsipiliin dhiisuu Waaqayyoodhaa isa pirinsipilii dhiifama gochuu namoonni hedduun gaariidha jedhanii fudhatan sanaa forgive and forget isa jedhamu sanaadha. Inni isaa inni raanfata Waaqayyo lakkaa'an deemu. Bara akkasii yeroo akkasii biyya akkasiitti iddoo akkasiitti galgala akkasii fakkeenyaaf illee iddoo akkasiitti jedha namni yeroo qiimii kaleessaa haaloo kaleessaa yeroo lakkaa'atu Waaqayyo bira akkas miti. Kana gochuu sa'aatiin egaa Waaqayyo maal ta'a hin tuffatamu raawwate sababii nuu dhiiseef gowwaadha hin jedhamu hin sodaatama. Anatu nama haaraa ta'e dhuguma. Anuma arra iddoo aarsaa keerra kan dhaabatu. Anuma inni hojjetaa jedhamee fuula qulqullootaa dura dhaabbatu jecha sodaaf rommaan akka isa fuuldura dhaabbatan taasisa jechuudha Waaqayyo cubbuu namaaf dhiisuudhaan sodaatama. Walumaa galatti qabxii ja'affaanii fi qabxii kana jalatti yookaan sabtaayitilii kana jalatti qabxiin dhumaa gaarummaa isaaf sodaatama. Gaarummaa isaatiif Waaqayyo in sodaatama. Gaarummaa isaaf akka inni sodaatamu dubbii Waaqayyo keessaa Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 24 akkana jedha. Isaan garaa isaanii keessatti illee kottaa Waaqayyo gooftaa keenya isa yeroo isaatti bokkaa arfaasaa fi bokkaa birraa nuuf kennu isa midhaan yeroo akka sassaabbannu nuuf godhu in sodaannaa in jedhan jedha. Kun silaa ta'uu sirra ture garuu waan irraa eegee dhabee dubbata Waaqayyo. Namoonni garuu akkaataa Waaqayyo eegutti garuu sababii Waaqayyo yerootti bokkaa birraa bokkaa afraasaa namoonni waan facaafatanis immoo midhaan isaanii akka sassaabbatan taasisuuf gaarummaa kanaaf namoonni Waaqayyoon sodaachuutu irra jiraata. Maal jedha kottaa Waaqayyo gooftaa keenya isa yeroo isaatti bokkaa afraasaa fi bokkaa birraa nuuf kennu isa midhaan yerootti akka sassaabbannu nuuf godhu in sodaannaa jechuutu irraa eegama ture. Kana akka ta'u barbaada Waaqayyo. Namni qajeelaan namni dhugaan namni qajeelfama Waaqayyoo beeku gaarummaa Waaqayyootiif jecha Waaqayyoon sodaata. Waaqayyoo gaarii waan nu godheef gaarummaa isaan irratti waan baay'ateef sodaachuutu nurra jira akka jedhan eega jechuudha Waaqayyo. Kanaaf gaarummaa Waaqayyo yeroo nuu godhu waan hiriyoonni keenya hin argan waan olloonni keenya hin argan waan namoonni nu wajjin dhalannee guddanne hin arganne biyya nu keessatti dhalanne keessa namoonni jiran hedduun maqaa isaayyuu kan hin beekne gaarummaa gurguddaa kan Waaqayyo nuuf godheef kan inni nuuf godhuufis calluma jennee nuyi liyyuu fi dharaatii waan taaneef namoota uumamaa addaa tokko waan taaneef osoo hin taane nama akkamii maal akka taanuufidha akka isa sodaannuuf gaarummaa nuu godha Waaqayyo. Gaarummaa gochuudhaan isin sodaatama. Namoonni kan isaan galateeffannaa jedhanii sagantaa galateeffannaa qopheessaniif maaliif? Of agarsiisuudhaafidha. Sababii mana ijaarratanii fi kottaa mana koo ilaalaa. Sababii konkolaataa bitatanii fi kottaa konkolaataa koo ilaalaa. Sababii wanta yaadan tokko galmaan gahataniif wanta galmaan gaadhe kana kottaa naa ilaalaa jedhanii namatti agarsiifachuudhaafi warri galateeffannaa dhugaa qopheessan kanaaf miti. Tarii sanaaf jedhanii kan godhanis jiraachuu danda'u hin beekamu. Garuu warri galee fi galateeffannaa qopheessanii Waaqayyoon kabajuuf jedhaniiti. Waaqayyoon sodaachuu isaanii mul'isuuf jedhaniiti. Gocha kana keessaa jabina koo sababiin
qaxalee ta'ee sirriitti daldala beekuuf sababiin qaxalee ta'ee waajjira koo keessatti iddoo hojjedhu keessatti qarshii guddaa walitti qabadhe kun naasee dandeettii koorra ani namumaa badhaafamuu irra jirudha ani namumaa kun maluufiidha jechuu utuu hin taane lakkii waaqayyootu godhe kana gaarummaa waaqayyootu as keessa jira irree waaqayyootu as keessa jira kana kan godhe ashaaraa harka waaqayyooti kanaaf immoo waaqayyootu sodaatamuu qaba waaqayyootu gararraatti ilaalamuu qaba galateeffannaa jechuun ikkoo isa sodaachuudha isa dinqisiifachuudha isa safeeffachuudha ulfina isaa mul'isuudha safuusiif jechuudhiina guddaadhati jechuudha hin caaltati jechuudha hojiin kan keeti jechuudha gararraa kan jiru sidha jechuudha kanaaf kan namoonni waaqayyoon galateeffataniif sodaa waaqayyoof qaban mul'isuuf jedhaniiti olaantummaa waaqayyoof qaban mul'isuuf jedhaniiti waaqayyoon sodaachuuf jedhani sodaachuu isaaniis agarsiisuuf jedhaniitu galateeffatu kanaaf waaqayyo akkamittiin sodaata gaarummaa nu gochuudha guyyaa gidiraatti na waammadhu ani isa keessaa butee sin baasa ati immoo ulfina anaaf hin laattaa jedha na galateeffattaa jedha ulfina anaaf laattaan suni galatadha sodaachuudhas waaqayyoon ulfina waaqayyoo kan waaqayyo godhanii laachuun kun hojii keetii oolchuu keetii gaarummaa keetii jechuudha kanaan waaqayyo sodaatama maal godhee gaarummaa nuuf gochuudhaan egaa waaqayyo yeroo arfaasaatti bokkaa nu roobsu biraattis bokkaa barbaachisu yeroo nuuf kennu yeroo inni caamuu qabuttis yeroo nuuf caamsu yeroo midhaan nu facaasnetti ija gaarii godhu yeroo hojii nu hojjennu eebbisee ija isaa nu nyaachisu waaqayyo kana hundumaa kan godhuu fi waan adda taane tokko utuu hin taane akka isa sodaannuufidha jira waaqayyo akka jennuufidha guddaadha waaqayyo akka jennuufidha sodaatamaadha waaqayyo akka nu jennu nurraa barbaadeetu kana hundumaa godha kanaaf waaqayyo maaliin sodaatamaa guyyaa kana kan ilaalle wantoota sadii jechuudha ni jalqabaa didaa adabuudhaan sodaatama yookiis qabxii arfaffaa cubbuu namaaf dhiisuudhaan sodaatamaa qabxii shanaffaa fi jaaffaan dhumarratti kan ilaalle gaarummaa isaaf sodaatama gaarii namaaf gochuu isaatiin sodaatama waaqayyoo isa nutti dubbateef kabajni ulfinni galanni haa ta'u sagalee isaa isa dhageenyeen akka jiraannu dhugumaan utuu waaqayyoo jallinaan nu adabuudhaan sodaatamuu isaa mul'isin akka isa sodaannu waaqayyoo isa cubbuu namaaf dhiisu akka sodaannu waaqayyo isa gaarii nuuf godhu akka sodaannu waaqayyo ayyaana isaa nuuf habaayisu isa jabaatee waaqayyoon walii wajjin galateeffannee xumurra guddaa waaqa keenyaa mootii bara baraa qulqulluu bara hamma bara baraatti mootii kan jiraattu sodaatamaa dinqisiisaa ajaa'ibsiisaa kan taate sagalee keetiin gara keenya dhuftee ayyaana kee nu baayistee waan nu barsiifatteef akkamittiin akka sodaatamtu akkamittiin akka kabaja kee eeggattu waan nu leenjifteef maqaa gooftaa maqaa yesuusiin bara baraan maqaan kee ulfaatu kabajame waaqayyo ati gaariidha ati garraamiidha ati araara qabeessa ati jaalala waa'ee hojii kee hundumaaf maqaan kee inni guddaan bara baraan haa kabajamu haa safeeffatamu haa sodaatamu ana biratti dhaloota sagalee kana dhagaa jiru biratti maqaan kee haa sodaatamu yaa waaqayyo ilaa adaraasin kadhadha anas ta'e dhaloonni sagalee kee kana baratu karaa adda addaatiin gama teknooloojiitiin dubbiin kun daddarbee gurra dhala namaa bakka ga'utti dhaloonni sagalee kana dhaga'u si sodaachuudhaan akka jiraatu si sodaachuudhaan akka deddeebi'u waan ulfina kee hin taanerraa goree waan garaa kee ciisu hojjechuudhaan akka si sodaatu jiraachuu kee beekee akka si sodaatu guddummaa kee beekee akka si safeeffatuuf anas ta'e dhaloota sagalee kana dhaga'u gargaare dhaloota dubbii kana baratu gargaare maqaa yesuusiin gaarii gootee nu biratti sodaatan araara gootee nu biratti sodaatan reenni eekkamsaa kee nurra haa darbu reenii cabsuu fi
didaa galaana keessatti nyaachisu araaraan nurra darbee nu biratti sodaatame Waaqayyo. Bara kana keessatti biyya keenya keessatti araarri kee mul'atu. Yaa Waaqayyo cubbuu keenyaaf jal'ina keenya daddarbaa nu dhiisuudhaan sodaatame. Gaarummaa kee nurratti baay'isuudhaan sodaatame. Yaa Waaqayyo ilaa gooftaa maccaa dhaloota sagalee kana dhagaye sagalee kanaan gargaari. Kana waan gooteef ulfaadhu. Amajaajinii dubbii jireenya nama keessaa funaan immoo kan waraaname haa ta'u irraa haa cabu maqaa kee isa guddaadhaan nu geggeessi. Kana hundumaa waan gooteef bara baraan ulfaadhu. Dhuma keenya bara keenya eebbisi maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo guddaa godhee isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo isa barattan kanaa dhaloonni kan biraanis akka baratanii fi isaaniif qooda karaa WhatsAppiitiin oodiyoodhaan akkasumas YouTube irraanii sagaleen kun waan gadhiifamu YouTube waldaa Maraanaataa Yesuusiin ordofaa dhaloota kan biraas akka qaqqabu godhaa. Sagaleen Waaqayyo dhaloota biraa ga'u. Dhaloonni kun Waaqayyoon sodaachuu haa shaakalu. Yoo Waaqayyo gooftaan jedhe kutaa isa 12ffaa torban itti fufnee olii wajjiniin barannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Faarfannaa haaraa obboleessa keenya Yaadasaa Shirii dhiyeenya kana gadhiisee duraan jalqabnee dhaggeeffannee xumurraa. Nasumaa hin nagaa isinitti dhaama. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Soomni bobboko kee ol ba'ee dirreetti dhugaan iddoo dhaabee hidhamee golaa gaaraaf wal sakaaluu shiratu baay'ate laafaa ol sittiyaa inni kan naafoote dhookattee nafini dhugaan kee hamootatu ilmaan warra sobduu silas dagancheetu gara tolaan dafiinu ilaali urgeessi haati fooli yaawaqaan gaanooli. Para tolaan dafiinu ilaali urgeessi haati fooli yaawaqaan gaanooli. Daltu wangeela iddoo silaa furtuu taate sabaaf feela nuus dubbicha ganne isaanis toflaanne isaanis Waaqayyooni baruu keenyan feene ija keenya qabnu waaqolii xiqqoorraa Afata kululuda formaatinni waara fayyin harkaa keetiin fayyisi cubbuu keenya nu balleessi fuulduu keenya deebisi. Fayyin harkaa keetiin fayyisi cubbuu keenya nu balleessi fuulduu keenya deebisi.